Jisi Ambi? In sob di sini Jisi midi. Ayo mau kita sa. Kau tiap busa udah warin ini ini. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin guyyaa har'aa isinii darbaa jiru istuudiyoo keenya yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti argamurraati. Guyyaa har'aa ayyaana guyyaa dhibbaffaa barattoota eebbifamtoota bara 2017 sababeeffachuudhaan qophii isiniif darbu jalqabnee jirra. Akkuma isin argaa jirtan daandii irratti barattoonni uffata isaanii irratti walii mallatteessuun kennaa garaagaraa walii kennuun jalqabamee jira. Kun immoo aadaa barattoota yuunivarsiitii kamiiyyuu keessatti ta'aa ture waan ta'eef kallattiidhaan gara qophii guutuutti isin hin dabarsin sirna walii mallatteessuu daandii irratti ta'aa jiru kan akka daawwattan kabajaan isin affeerra. Ayyaanichi itti fufeera daawwannaan keessan wajjin ta'u qophicha kan isinii dabarsaa jiru gaazexeessaa keenya Abdii Gaarummaati. Nu duukaa tura. Dhugumaan beekteeti. Apa kita ni? Lihat, lihat ini orang kita. Lihat saja. Ini cuma ni.